Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya egaan amma sirna gaggeessaa kabaja Dr. Artist Ali Birraa bakka Andannet Paarkiitti argamna. Egaa qophii kana irratti maaltu jira maaltu argama isa jedhu immoo tokko tokkoon kan simbiraan geenyu ta'a. Egaa Dr. kabaja Artist Ali Birraa dhabuun akka biyyi keenya nama guddaa tokko dhabdeetti lakkaa'ama. Egaa maal turanii akkamis hojjechaa turan isa jedhu immoo tokko tokkoon kan simbira geenyu ta'a. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Baabura lafaa Itoophiyaa Idris Abdulleefaan warri afran qalloo baandii kanaas duraanis moggaasan hundeessan gara Awaash dhaqee makaanika bishaanii motora bishaanii ta'ee akka tajaajilu hojii uumanii fi Awaashitti galee achi ture. Haa ta'u malee nama artiif uume waan tureef artirraa fagaachuun baay'ee isa rakkise waan ta'eefis Finfinneetti deebi'ee ergama artummaa isaa uumamaan kennameefiin uummata tajaajiluu itti fufe. Akkaatuma kanaan Adeeroo Alii Birraa seenaa artii Oromoo keessatti magaalaa Finfinneetti baandii ammayyaa afaan Oromootiin tajaajilaa ture. Baandii Aduu Birraa jedhamu hundeessuudhaan iddoo bashannanaa afaan Oromootiin tajaajilu yeroo jalqabaatiif uumee hojii jalqabsiise. Baandiin Aduu Birraa kunis baay'ee jaalatamaa ture. Kanaafis gaheen Alii Birraa baay'ee guddaadha ture. Sana booda baandii kana hiriyoota isaatiif dhiisee Finfinnee keessatti Ibex Band, Itoostar Bandii fi baandiilee ammayyaa hedduu wajjin hoteela De Afrique, Ras Hotel, Rambee, Hiltanii fi iddoolee kabajaa guguddoo irratti muuziqaa yookiin naayit kilabii warra jedhaman fa'aa wajjin hojjechuudhaan hojii guddaa hojjete. Bara Oromummaan miidhaa guddaa keessa ture san magaalaa Finfinnee keessatti walleelee sirboota afaan Oromoon mimmiidhamoo dhageeffamanii hin quufamne kaasetaan waraabsisee ummataaf dhiyeessuudhaanis muuziqaan ammayyaa Oromoo industirii gabaa muuziqaa biyyaa keessatti fudhatama guddaa akka argatuu fi sadarkaa olaanaarra akka ga'u cimee hojjete. Sirboota bara san ummataaf dhiyeessaa tureen sagalee ummata keenyaa kan ukkamamee turee fi kan ukkamamee ture ifatti baasu sirboota hawwatoo fi jaalatamoo onnachiisoo fi gammachiisoo baasuudhaan akka biyyaatti artistii hiriyaa hin qabne ta'aa dhufe. Artistoota jalaa dhufaniifis fakkeenya guddaa ta'e. Artist Alii Birraa qabsaa hangafa goota olii falmaa mirga namummaa fi abokaatoo haqaa ta'uudhaan Oromummaan akka dagaagu uummanni keenya akka ol baratu miidhaan isarra gahaa tures addunyaatti akka dhaga'amu adda durummaan qabsaa ture. Meeshaa muuziqaa fi sagalee isaa akka meeshaa qabsootti fayyadamuudhaan karaa nagaatiin lolee lolchiise qabsaa'ee qabseesse. Kan hanqate qeequu gorsuu utuu dhibamu waa'ee uummata isaa waa'ee biyya isaa nama cinqabu nama ija isaa keessatti biyya isaa kunuunsu Aliin hundaa ol dhaloota ijaaruun furmaata waa hundaa akka ta'e hubatee barnoota ammas barnoota jedhee uummanni keenya akka baratu akka dammaqu akka gabrummaa sammuu isaa keessa jiru cabsatu amma barateen immoo akka injifatu umurii isaa guutuu uummata keenya kan kakaase kan dammaqse kan utube amma kaa uummanni keenya goota isaa kan dhabee jira. Hirkoo isaa sagalee isaa yeroo rakkoos yeroo gammachuus uummata isaatiif sagalee kan ta'e hirkoo isaa uummanni keenya dhabee jira. Alii haa dhabnu malee hojiiwwan isaa ergaawwan isaa hundumtuu bara baraaf faana jiraatu. Uummata Itoophiyaa faana uummata Afrikaa faana jiraatu. Aliin mataan isaa iyyuu Itoophiyaa afaan Itoophiyaa kana hundaan namni sirbi hin jiru. Namni uummata hunda kaabaa kibbatti baadiyyaatti walitti fiduudhaaf aartiidhaan hojjete namni amma isaan jiru. Kanaaf uummanni Oromoos uummanni Itoophiyaa akka waliigalaatti haphee isaa tokkicha dhabee jira. Haphee kana waan inni hojjetee nu keessa kaa'een yaadannoowwan isaatiin
irraa barachaa caalmatti dhaloota jaaraa hundi keenya fuulduratti deemuu qabna. Hundaa ol Alii Birraan goota waan ta'eef nama jaalata, garaa bal'ata. Alii Birraan hundaafuu karri isaa banaadha. Alii Birraan hunda ofitti qaba. Karaa isaa kanarraa barachuun dura jiraata. Hundaa ol immoo waan inni itti yaadatamu kan kanaan dura hojjetamanii olitti mootummaan naannoo Oromiyaas caalmatti kan hojjennu ta'uusaa caalmatti goota keenya yaadachuudhaaf wantoota lafa kaa'uu qabnu hunda akka lafa keenya asumaan mirkaneessuun barbaada. Akka sila Gaash Maamud jedhan hundi keenya iyyuu du'aaf deemna. Du'aan duratti garuu waan sabaaf, ummataaf, biyyaaf ta'u hojjechuuf lafa kaa'uun hunda keenya irraa iyyuu eegama. Karaa kanaa hordofu isin jechuun barbaada. Ummata naannoo keenyaatiif, ummata Itoophiyaa waliigalaatiif jajjabinan hawwaa haadha manaa isaatiif yeroo hunda isa kunuunsitee rakkoo keessatti kan isa jiraachisteef Ilillii Birraatiif isheedhaaf maatii isaatiif jajjabinan hawwaa guddaa galatoomaa. Alii adeeroo keenya si jaalannaa nagaaf nuuf boqodhu. Hojii kee cimaadhaan yeroo hunda waa hunda keessatti yaadachaa si faana jiraannaa jechuun barbaada. Jannatatti isin waliin qabu jedhee namni hundi qabate taa'ii sir irratti waliin kaana jedheeni didee gangalatee ka'ee suuraa dhumaan wajjin ka'e jechuudha namni kun. Namoonni islaamummaa shakkullee yoo ka jiraatu taate khatmii rabbi tolchee Aliin duniyaa fi aakhirallee hojjateeti kan deeme jannatatti rabbi isa haasimatu isa faarsuun barbaannu warra isa fakkaatus umrii rabbi nu haa kaahu deemsi isaa biyya keenyaa fala guddaa nu haa tahu. Nagaatti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Gabaabayee michummaatti argamtanii fi mana keessan teessanii gaggeessaa jirtan yaadaan sabrii isiniif haa kennu jajjabaadhaa jechaa ogeessonni gara kana daandii akka nu barsiisan Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ammas kan argamnu sirna gaggeessaa kabajaa Dr. Artiist Alii Birraa Andinet Paarkii keessatti argamna. As bukkee kommoo abbaa gadaan nabra jiru. Mee haala Alii Birraa maal fakkaata? Keessumaa aartii Oromoo keessatti bakka guddaa fi iddoo guddaa kan qabudha. Mee waa'ee kana ilaalchisanii isaanis gaaffii lamaan tokko naa deebisu hanga xumura qophii keenyaatti ammas nu waliin tura. Jaallatoomaa jedha maqaan kiyya obbo Quufaa Goobeetii kan dhufe godina Arsii Lixaati. Hojiin kiyya ambaasaadara nagaati. Alii Birraa nageenya, Alii Birraa misooma, Alii Birraa jaalala, Alii Birraa tokkummaa. Alii Birraa jechuun waan an dubbadhee fixuu miti. Nama jaalatu, nama malee hin jiraanne, nama saba gorsu, nama tokkummaa cimsu, nama nageenya cimsu, nama sabaaf sablammii ammatee jaalatee gorsee maraa akka inni dhufeen akka xabaa isaati geeggessu. Nama guddaa dhabne ija Oromooti, ija addunyaati, ija Itoophiyaati. Kana waan ta'eef nu maruu kana irraa baramnee tokkummaa keenya cimsuu, nageenya keenya cimsuu, wal jaalachuu, wal jibbuu dhiisuu, yoo rakkoonis jiraate teennee mari'achuu gaaddisa qabna. Oromoon safuu qaba. Kana waan ta'eef mari'annee hiiku. Namni maruu addunyaa tan irra hin deema. Inni ammoo dalagee deeme. Namni waan facaafate haamata. Alii Birraa hin duune hin jira jechuudha. Maal yoo jette seenaan isaa hin jira. Inni haa du'u malee maqaan isaa hin duune. Kana waan ta'eef nu maruu Alii Birraa irraa baranneet tokkummaa keenya cimsinee nageenya keenya eeggamnee inni nu yoo dubbatu maal jedhee haati teenna takka maaltu addaan nu baasa jedhe tokkummaa labsaa bahe jaalala labsaa bahe boo'aa turre haga boqannaa isaa kana dhageenye
kaanee godina arsii lixaatti ganama kana dhumne baxaami nutti dhagaame kana waan ta'eef maruu onnee ofiititti kana tsaafee abbootii akkana akka qabnu beekee beekumsa akka isaanii kana horannee dargaggeessi amma dhufullee biyya ofii kunuunsuu biyya ofii guddisuu kabraa wayituu dhufee nuun bulchu numatu bulcha kana waan ta'eef jijjiirama dhufe kana faana kaanee ጠቅላይ Ministeerii keenya waan amma dhufe kana cimsinee qabannee numaruu wal dandeenyee wal jaalannee wal kabajjinee afaan tokkoon afa jaalala tokkoon كسدامة كأمارة كولايتا ملومو فطرتي وقوان تيف نمرو تكوان تانيف والجبا كنا ديني كنا كون مرمي ديما وان بو في لويت امبراوان انجران نيف نمرو واقعي تكو قولي وان اوميف دقباب انجن ديم انجن فرنج انجن اتريجيس انجن مراتو كو قولي وان اوميف برونولي وان دونو فوجي كنا نغرا واقوان نطنوفي والدنديني والجالني أكالي برا كانت بيجكينا كنا قدسوا قمنا كجد ورجع كده بس. مي أكا باقدات تجا أنا ما قلت أكا أمباسادر أنا قلت تجا أرتيستوني هندمتو خراسة كابتني أكا وجدني دامسا كابداني في غرسانو غرستاني مال تجرمي. نما هدو تجرا أكالي برا نمني بيجفتار اللي هنجرا. كنوان تأف كنني اللي بوق أبا إفت أكا ساتا أوقبا أسرتو تكنين اللي نولي غرغارو قمنا جنا إساني دابتشو قمنا يودو إبتشابو دونتاني فارسو دونتاني دوب إساني اللي دابني أكاتا جرا إرقاء إسان دبرسنسن وردومني فانا جمو قمنا خجر إرقاء كدبرس مقام كنا قوة قيا جرام بشامقرا شرق فيه هقا ما جيجستان جيجفن أرو جيجستان مقام ماتشيس مالي جنا سينا علي برا كاسني وان كاكارانيف قالوا تدو في اللي فيدا إساني في اللي سينا بكم إساني أبويا قدان ساني وان تيف سينا إساني سرتي مموك أبا كانوا وان تيف نم مطرو موتي أبساط لي نم مطرو موتي كرات أقرسي ساعات لي باقي أنا مقام مجلسك أبسا يادا نم الماء رومو تزمسي كرامانيف أمس أبسو إساني سلفبون أبو ada tajruf abate itidemi akkubalin qabsaasan qabsaa'u qaban kana waan ta'eef nama gammachiisa biyya tana tokko godhee biyya kana walitti ijaaree haadha tokko nu ta'e abbaa tokko nu uummatennaa jedhu kamsumarrattu ummanni namaa ummanni Oromoo martinuu aadamaaf hawaa irraa argamani ka'umsi achi inna hiika isaa haadha tokko nu ta'ennaa jedhu آدمي فوار دار قمني بوسا بوسا قدامي نمرت توكو جتشو إساتي هي كان يصير بساسني كان أفونا ما كم مجلسا وامشاق آكي كذا تعرفوا إتم فوفه أكاسين هجوك أبا أكاسين فرنيلا بيسا كوكو أمنا أمترو موتيفين الأباتشوك أمنا أمترو مجاروك أمنا أمترو بيالي جاروك أمنا توكو توك أمنا جنا قالتو ماسي إيجا إني أباهم دوماتي إسا إبسودا فاني أمنون كوبو أمنون كمن سنة إبسودا مالف بيكم سكساتي بيكم سكباتشو كمنا هنك سا شوفه أفتاني يوه جن بيتي كان كودسو دندني جديتن كان لفا كان فول درافو دلغان سا نلو ترى كدلو تدبرتو كبكاتو كوتي دابتو متي kan ceenu ceesisu kaborlee utubaanu ta'u akkanatti gadda keessa jirra alii biraa dhabamuunsa biyyattiin kun akka nama guddaa dhabdee nama guddaa hayyuu dhabdee kan bakka hin buune dhabdee ka bakka bu'aan qabne dhabdee jedhee tan lafa kaa'a kanaafuu rabbiin raamataaf nagaa isaatti nuuf haroobsu jannataan nuuf kanansiisu gaddi kun gadda uummata Oromoo bal'oo cufaati gadda Itoophiyaa cufaati gadda baha Afrikaa cufaati. Mee artistoonni hafan immoo akka Alii Birraa hojjetanii bakka guddaa akka gahan akka artistii tokkotti maal gorsitan? Karaa ni deeme sana karaa ni nuu saaqe sana jabeeffatanii ka harkaa qabnu kana yoo jabeeffannitu rabbiin itti sii dabala beekta. Ka harkaa qabdu kana facaaftee waa takka argachuu hin dandeessu. Ka harkaa qabdu ka sii kenne kana kan inni barnootaan si agarsiise kan inni gammachuun si agarsiise kan inni shururuu jedhee si agarsiise kan inni jaalalaaf jaalalloo si agarsiise gaafa jabeeffatte rabbiin illee irratti sii dabala. Yoo isa dagatte
cuftunuu booda deebiti. Jaarraa kuma sadii booda bilisummaa akkasiin argattu. Haqan sitti himaa karaa inni nu bobbaase sana jala deemuu qofa. Kanaaf kana qofaan nu baasa. Asii fachi dalga deemnaan illee hin dalagu. Daaddeen hin dalagu. Bari daaddee hafee jira. Foqoqaan hin dalagu. Darbee jira. Bara sana keessa kan nu baase ofii isaatii foqoqee kan miilaan akka deemnu nu godhe. Sigalee abdii akka horannu kan nu godhe isa. Kanaafuu karaa inni deeme sana jala deemuu qabnaa. Kanuma gorsa kenna dhalootaafis ofiifis anillee ofumaan ofuu akkas. Maqaan kiyyaa artist Urgii Daadhiin jedhama. Gadda Doktara Kabajaa Alii Birraa nutti dhagahame ibsachuudhaaf Aliin hin duune, Aliin hin boqate. Alii jechuun laayibrarii uummata Oromooti. Har'a laayibrarii uummata Oromoo tokkotu jige jechuu dandeenya. Kanaaf waa inni lubbuu isaa jeennataan haa ga'u jenna. Isinis galatoomaa.